Anoo kanan jedhu uummanni keenya kuni miidiyaan fayyadamumo waan miidiyaa irra deemaa jiru hin argumo mee akkamitti of amansiise kanatti garaa akka ammas ga'u kana keessa dhagaa kana gidduu akkanatti adeemume dhugaa rabbii maal jechuu hindee ganaa ofii balleessanii ofii waan karaa otuma arganii waan hin taanetti deemanii rabbiin koomachuun maaliif barbaachise hamma asirraan kanatti deeman amma gaa karaatti taariba birritoon kan faliin hin hafne namni tola nama deemsisu hin jiru namni tola nama dabarsu hin jiru sila amma oromoo akkasaatti xalaata ta'a akkamitti of amansiisanii dhagaa kana gidduu akkanatti adeemume dhugaa rabbii amma karaatti 40,000 30,000 50,000 otoon kennin hin darbani hawaalatoon buuseen hin darbani isa hawaalaa karaatti buusanii deeman kanarra maaluma gojii paaspoortii isaanii baafatanii karaa seera qabeessaa hin deemin nama isaan gorsu dhabamoo nama gaafatanii dhabanimoo nama gaafatanii namarraa deebii dhabanimoo maaluma filannoon hagana ga'u kun dhugaa rabbii ani hedduun rifadhe maaliif dubartiidha dubartii akka kooti nan beeka karaa hagas ga'u deemanii sanuu gaara kana keessa tariin fayyaa sabaa tariin achumarraa immoo mucucaatee kufee caba tariin immoo achuma mucucaatee kufee immoo du'a waa baay'ee jira karaan kun waa baay'ee qaba akkamitti of amansiisanii kana gidduu deemuu danda'ani maal ta'e namni yoo wal gorsee wal deebisee yoo immoo nama isa gorsu yoo dhabe immoo yoo nama mari'atee manaa bahe maali mee amma rakkoon isaa akkanatti cinqatii argaa akkanatti beelaan dararama akkanatti aduudhaan dararama sanuu waqtiin amma waqtii rooba ganna keessa jiru maal gochii akkanatti deemu mee dhuguma rabbii maaliif naman gaafatan nama miidiyaa fayyadamuun beekanii maatii ofiillee haa oksan maatiin ofii nama dhalanii nama guddisanii garaan hin danda'u manaa naman baasan maatii okatanii haa bahan ollaa jira ollaan qoratanii amma miidiyaan toleera miidiyaa kana ilaalanii manaan bahanii filannoomti hagas dirasii qobaa isaanii isaan deemsisu kana keessaa maal jechuudha biyya tokko qaansiraa hojjetanii haqa qaansiraan haqa birrii 300 gadi hin jiru 300 ol malee osoo hojjetanii walitti qabatanii dhufanii dhugaa rabbii ni dhagaa kana keessa isaan akkanatti isaan harkisu yaa rabbi keenya kun yoomuma gahee jedhama laati dhugaa rabbii osoo ana ta'anii kanatti hin adeemu maaliif jennaani taariba karaatti kan faluu koorra daldalaan si jammara biyyaa nama baasu birrii fudhateeti tola biyyaa naman baasu jecha maaliifi birri daldalaaf kennan sanaan paaspoortii ofii baafatanii seera qabeessaan hin deeman maal jechuudha namnumti inni seeraan ala ergu kuni hoo maaf birrii irraa nyaatee akkanatti dabarsa nama akka isaati lubbuun gaafa baatu hin beekan hin jiraannannee dalaganna hin nyaannannee dalaganna of guddisnannee dalaganna maatii keenya guddisnannee dalaganna garuu duuti dhaammattee guyyaa ishii adda baastee nutti himteen dhuftu akka tasaati kan nuti addunyaa kanarraa deemnu maaliif jireenya cinqatii hagas mara ga'u jiraachuun amma tarii amma deemanii dhaqanii dalagatanii tarii itti jiraatu tarii immoo isa dalagatan kana usuun argiin ofiiyyuu ittiin darbu amma kana siqaayii arganii amma kana beelaan rukutamanii dheebuun rukutamanii dadhabbiidhaan miidhamanii maaf kana fageessanii laaluu dadhabanii maal jechuu akkanatti siqaayii arganii yaa rabbi atiin gahanuun jedhe silaa murtiin kan kee caala murtii ilma namaarra filannoon kan kee caala jireenya magaarii nuuf kennate dhugaa rabbi nagaa munne ganne akkam jirtu fayyaa keessanii hani nagaa kooti fayyaa koota rabbitti haa tolu isinis nagaa akka qabdan abdiin qabaa nageenya keessan irraa hafaa haa ta'u yuutuubii koo sabskraayibii laayikii sheerii naa gochuun hin dagatinaa isiniin jedha dhugaa rabbii waan hamaa akkanarraallee waloo agursin nama ittiin deemuu dhabeellee nama karaa kana filatullee lakki karichi karaa sirrii miti ani hagan dandeessii gargaara
atumaan achi gahii nama ta'ee jijjiirami dadhabbii koo kana naa deebisii jennee gargaaruu qabna malee dhugaa rabbi akkanumaa ija gogaa laaluu hin qabnu. Maaliif Oromoon keenya karaatti dhumaa hin jirani nama ayizuu isaaniin jedhu dhabuurraan kan ka'e nama eessa jirta maalitti jirta maalirra jirta jechuu dhabarraa kan ka'e amma jarri kun yoona karaa kana filatan malee silaa osoo nama qabaatanii karaa kana filatan. Maaliif karaan kun namaaf miti bineensa qottee afur qabaatee deemuttu ulfaata. Akka qotte akkasi. De baay'ee ulfaataadha dhugaa rabbii. Sanuu karaa fagoo karaan isaa hin beekam. Karaatti waan nama mudatu kan hin beekne. Akkanatti maannatti ulfaata kana jechuun. Rabbi garuu Oromoo kanaaf bara fidee bara dabarsee baratti rabbii ofii galateeffachaa dalagaa ofii dalagatanii ofirra taranii namaaf dabarsan rabbi nu haa taasisu malee baay'ee ulfaata. Dhugaa rabbi akka kootti baay'ee tokko ulfaataadha. Walaa gargaaru eessa jirta maalitti jirta jennee quba walaa qabaannu. Gaafa du'ee bichaa footoo laxxafannee jechuun gaafa namni du'ee bichaa footoo poostii gochuun gaafa namni du'ee wayyoo mucaa akkasii ishee iddoo akkasii ishee biyya akkasii jechuurra gaafuma lubbuun jirru wal iyyaafannee wal jajjabeessinee haamilee walitti horuu wayya malee somnee boo'icha gogaa walii boo'uun faayidaa hin qabu. Kun akka kootti. Dhugaa rabbi erga namni du'e namaa bohorra osoo lubbuun jiru nama gargaarree ayisoo jenne maaliif warri karaa seera qabeessan biyya arabaa kana dhufne maalummaa rakkinaa karaa kanaa hin beekne. Dhugaa rabbi warra maalummaa isaa hin beekne itti dhagahamu. Xiqquma itti dhagahama malee yoo dhagahames warra achirraan deemee dhufee kana ayisoo jennu warra achirraan deema jennee yaadanis hin deemin jennee